oduu keenya kan jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo bahaa Oromiyaa Harargee lixaa naannoo keessa sosso'u tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa 50 ajjeese kanneen biraa 30 madeesse. Akka jiraattonni himanitti guyyoota 3 dabran kana raayyaa ittisa biyyaa humnoota addaa Oromiyaa fi Somaalee milishoota akkasuma poolisii federaalaa waloon sosso'anii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti lolli cimaan adeemsifamee jira. Lola kanaan waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa 50 ajjeesuu fi kanneen biraa 30 madeessu maddeen gabaasan. Kana malees miseensota humnoota mootummaa 5 kan booji'anii fi meeshaalee waraanaa garagaraa 20 ol humnoota mootummaa irraa hiikkatu hima waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Harargee lixaa keessa sosso'u. Lolli kun isaanaa mi'eessoo araddoota akka Deemaa, Dibaalaa fi Kanteerii jaamanitti kan adeemsifamaa ture yeroo ta'u ammas taanaan haalli aanaa mi'eessoo keessa jiru yaaddessaa ta'uu jiraattonni himanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota mana hidhaatii baasee ajjeesuu itti fufee jira. Haaluma kanaan Harargee lixaa aanaa mi'eessoo keessatti sababa abaa'oo shanee waliin hidhata qabdu jechuun dhalattoota Oromoo 4 mana hidhaa magaalaa mi'eessoo keessaa baasanii ajjeesuu jiraattonni BBS'tti himanii jiru. Ajjechaan kun kaleessa aanaa mi'eessoo araddaa dhagaa daakuu bakka ija qobboo jedhamtutti raawwatamuu jiraatan maqaan isaa akka ibsamuu hin feene tokko BBS'tti himeeti jira. Namoota kanneen kaleessa galgala kana ajjeesan yeroo ta'u garuu reeffi isaanii wixataarraa muddee 27 bara 2021 argame. Reeffi namoota ajjeefamanii harki isaanii duubatti hidhamee yeroo dheeraaf ture jechuun himu kanneen ijaan argan. Maatiin reeffa fudhachuu dadhabee uummanni kaasuu isaa jiraataa tokko irraa odeeffate BBS. Baarana socho'uu aanaa mi'eessoo araddaa deematti guyyaa kamisaa lolli waraqaa fi haalli Somaalee waraqaa gabaabaan gabaabaa turee kanatti agartee waraqaa namoonni zoonii beekudha. Dubartii isaan agartee ummata nagaa qabanii ajjeesuun agartee akkuma baramitti jira namoota hidhaa baasanii ajjeesuu namoota nagaa asaniitiin gartee ajjeesuu namoota kana ajjeesanii gartee san ajjeefnee waraqaa qabanii ajjeesuu.